walaloodha jedhu egaa okay anillee ba'uun qaba waan ta'eef sagalee ergachuu dandeessu. Sagalee ergachuu dandeessu kana caala daqiiqaa 10 caala hin turu waan ta'eef sagalee ergadhaa. Sagalee ergadhaa. Sagalee yoo ergattan baay'ee salphaadha waan ta'eef sagalee ergadhaa. Egaa akkuma arginu wanti amma deemaa jiru waan gaariidha. Itti fufaa torban dhufu keessa gara biraatitti xiyyeeffannee jirra hojjechuu fi irratti